Dhaabbata ministeera faana turte taarikuun Itoophiyaan namoota albuudaa fi maallaqa daddabarsuu fi meeshaalee seeraan alaa daddabarsuudhaan beekaman irratti tarkaanfii fudhachuu iseedha beeksisteeti jirti. Akkasumas itti pirezidaantoota garaagaraa kan argaman irratti mootummaan Itoophiyaa duraanii obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi fi muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad ijaa fi ijatti wal arguun mul'atan. Dhiyeenya kana immoo xiyyaarri dirooniin naannoo Itoophiyaadhaa daangaa irratti argaman mara irra deemuudhaan akkaaniif eegaadhaa jirutu mul'ata. Itoophiyaan dhiyeenya kanaatiif waraanni eegalamuudhaaf deemaa jiraachuu isiidha kan yeroo hedduu bishaan laga Asab as deeffachuu qabna jechuun yaadaa jiran taateen ammaan tana taamaa jiru immoo kan akkaan nama ajaa'ibsiisa. Dirooniin naannoowwan hunda irra naanna'ee akka daangaa eegaa jirutu mul'ata jedhan. Torbaatamii ja'a kan biyyoota alaatii fi kan biyya keessaa kan ta'an to'annoo seeraa jala oolchuu iseedha beeksifte. Namoota kunneen meeshaalee waraanaa seeraan alaa daddabarsuudhaa fi akkasumas albuudaas akkasumas maallaqa birrii fi doolaara yuuroo fi hundaa waliin kan ta'e to'annoo seeraa jala oolchuu iseedha beeksisaniiti jiran. Haaluma kanaatiinis warqee Itoophiyaa keessaa guuramu gara biyyoota alaatti kan daddabarsanii fi akkasumas maallaqa birriidhaa fi maallaqni doolaaraanis yuuroonii fi akkasumas shilingiin biyyoota garaagaraa keessatti ni argamaa jedhan. Namoota to'ataman kana keessa namoonni 53 lammii biyya alaa yooniif ta'an namoota 30 takka immoo lammii biyya keessaa ta'uu isiidha Itoophiyaan beeksisteeti jirti. Haaluma kanaatiinis immoo lammiileen Itoophiyaadhaa isaan keessatti argaman kanneenis hawaasni biyyattiidhaa yeroo kennuudhaan poolisii biyyattiitii fi poolisii naannichaatii fi poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan to'annoo seeraa jala oolchuu isaanii beeksisanii jiran. Kanneen to'annoo seeraa jala oolfaman guutuu isaaniitittu lammiilee biyya alaatii fi kanneen biyya keessaatis ta'uun isaanii mirkaneessanii jiran. Kanaan alattis daddabarsaa namaatii fi meeshaa waraanaa hedduu bittaa fi gurgurtaa keessatti kan mul'atan ta'uu isaanii poolisiin federaalaa beeksiseeti jira. Namoonni kunneen immoo naannoleen isaan keessatti qabaman naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Sidaamaa, naannoo Oromiyaa akkasumas naannoo Amaaraatii fi naannoo Kibba Itoophiyaadhaa ta'uun isiidhaatis beekameeti jira. Namoonni kunneen immoo daddabarsa kanaatiin alatti yaalii biraatiif yaalaati jiranii jechuudhaan poolisiin federaala Itoophiyaadhaa beeksiseeti jira. Namoonni kun immoo hanga ammaan tanaatti murteessanii fi akkasumas mana murtiittis hin dhiyaanne jechuun beeksisan. Kan walitti dhufan hooggantoonni biyyoota garaagaraa haala qilleensa Afrikaadhaa irratti wal mari'achuuf Itoophiyaa irratti wayita walitti dhufanitti pirezidaantoonni hedduminaan argamaniiti jiran. Kana irraanis kan ka'e immoo muummichi ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessaa simannaa ho'aa kan taasisaafii jira yoo ta'us garuutu immoo pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi guyyaa har'aan tanaa immoo wayita muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad waliin deemuu mul'atan. Dr. Abiyyi Ahmad fi
obbo Hayilemaariyaam Dassaalany wayita waliin deeman suuraan ajaa'ibsiisoo ta'e kaafame. Kana keessattis Hayilemaariyaam Dassaalany akka nama aaruu qabu fakkaachuudhaan mul'ate jechuun miidiyaa hawaasaa gubbaatti kan hawaasa hedduu ajaa'ibsiise. Obbo Hayilemaariyaam Dassaalany yeroo hedduudhaaf erganiif aangoo gadi lakkiseef waggaa 8ffaadhaaf kan deemaa jiru. Har'a immoo muummicha ministeera Itoophiyaadhaatii waliin wayita inni mul'atutti taatee ajaa'ibsiisoo ta'e. Garuu immoo Hayilemaariyaam Dassaalany lolli naannoo Tigraayiin eegalee hanga ammaatti muummichi ministeera Itoophiyaatiif inni yeroo lammaffaaf kan wal harkan ta'uu isaaniitiitu dhagahamaa jira. Walitti dhufeenyi Afrikaadhaa kun immoo haala qilleensa Afrikaadhaa haala itti jijjiiranii fi akkasumas qilleensa Afrikaa irratti wantoota dhukkuba garaagaraa geggeessanii irrattis marii guddaa kan isaan taasisan irratti muummichi ministeera Itoophiyaa fuula miidiyaa isaa irrattis barreessee akka jedhutti keessummoonni biyyoota garaagaraatu dhuftan kabajaadhaan isin simannaa jechuudhaan eegaman. Haaluma kanaatiinis immoo Afrikaan biyyattii qabeenya guddaa qabdu keessaa takka jechuun wayita inni dubbatutti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biyyattiin dandeettii kabajaadhaa fi qilleensa isiidhaatiif qabdu hundaas itti fuftii jedhan. Kaaniif eegaraa jirtuutu mul'ataa jiran. Itoophiyaa irratti immoo xiyyaarri dirooniin naannolee daangaa irratti hanga Eertiraadhaatii wal daangeessan mara irratti akkaaniif daawwannaa garaagaraa fakkaachuudhaan eegaa jiraniitu mul'ata. Xiyyaarri Itoophiyaadhaa dirooniin naannoowwan mara irra deemuudhaan akkaaniif eegaadhaaf jiru wayita mul'atutti dirooniin kunneen immoo haalli Itoophiyaan keessa jirtuu fi hundaa'uu daawwannaa garaagaraa akka geggeessaa jiru mul'ata. Naannoon daangaa irratti argaman naannoo Tigraay fi naannoo Affaar akkasumas naannoowwanoota tokko tokko kanneen daangaa gara Suudaaniin argamanii fi hunda irra deemuudhaan Itoophiyaan dirooniidhaan eegaadhaatii jirti jedhan. Itoophiyaan immoo kan kana agarsiisaadhaa jirtu afaaniinis lolatti seenaatii jirraa wayita jaanitti diroonii wayita qilleensa irratti gadi dhiisanitti haalli kun immoo sodaachisaa hamaa isaan irra jiraachuu isaanii mul'isa. Jeneraalli Itoophiyaa dhiyeenya kana dubbate immoo bishaan Assab kan yeroo hedduudhaaf nu harkaa ba'ee ture akkaaniif nu harkatti deebi'us ni tarkaanfii guddaa ni fudhannaa jechuun wayita beeksisanitti yeroo ammaan tanaan immoo xiyyaara dirooniidhaan naannolee isaanii eegaati jiran. Haala kanaanis akkaaniif adawwiin isaanii Itoophiyaa seentee takkaa'u tarkaanfii isaan irratti hin fudhanne waan ta'eef yaaliin isaan biyyoota biraa irra geggeessaa jiranii fi biyyi biraa isaan irra geggeessaadhaa jirtu adda ta'uudhaan mul'ata. Itoophiyaan immoo leenjii waraanaa hedduu dhiyeenya kana geggeessite irraayis biyyattiin keenya biyya nagayaa akkaaniif taatus jechuun kan dubbatan bishaan laga Assab akkaaniif as deebisanis tarkaanfii guddaa fudhachaa akka jiranis beeksisaniiti jiran.